Ijoollee kan jechuudha. Eeyyanii haadha irraa meeqa qabdan? Hin qabu. Bakka kanatti dhokate. Ashama arkafune kam jurtu ko jurtota fi jalatam tota hordoftoota gabayaatu bina geenye keessan baraadhaan nagaa jira alhamdulillah egaa jurtota fi jalatam tota hordoftoota kenna roon yeroo jalqabaatiif garootu chaanaali kana ruftan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalama maatii kenna kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isin jedha egaa jurtota fi jalatam tota hordoftoota kenna gabayaatu birrattu odeeffannoowwan garaagaraa sin biraan gahaa turuu kiyyan yaadatama egaa guyyaa har'aasi kanaan alatti odeeffannoowwan yookaan ammoo wantoota bashannansiisoo bohaarsoo ta'an wajjin kan laallutti bashannannu ittiin bohaarota jechaadha kanaaf hamma xumura qophii kennatti nu wajjin turan affeerraa kenna. Ega yeroni roba mobe kamilata roba kanafi wantoota kana keessatti waan itti bashannanu itti bohaaru viidiyoowwan gaggabaaboo social media garaa irra funaanee walitti qabeeti haala ajaa'ibaatiin bifa bareedaa bifa nama hawwatuun qabadhee isiniif dhufe jira. Egaa yerootti sagantaa kana kan itti fuufnu ta'a yoo isinitti tole immoo like gochuudhaan na agarsiisaa isiniin jechuu barbaada. Isinitti tolee taanaan kanaaf wantoota kanaaf kan fakkaatan hedduu isaa kallattii dhufii kiyyaa lafarratti kan argi jechuunis kaameraa kootiin kan waraabee fi akkasumas immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa funaanii kan jedhe bifa kanaan isin biraan kan gota kallattii maangara odeeffannoo kenna seenna bom. Ini bakka yeroo tokko namni bilbilaa yoo haasa'u TikTok irra argitaniirtan yookaan ammoo social media biraa irratti argitaniirtan yoo ta'e kan mana ijaaruuf arginaa kan boolla qotuuf arginaa lafa xaragee kan fituuf argina kun ammoo tuyyu bilbilaa naasara maal akka ijaaruuf hin beeku nyaatee fite abbaan karaa namatti gurguru dhabe taa'ee gaaraa jechaadha akkasitti qarshii hamma sanii kaffale. Mee isin gadhalattanii asii ijoollee meeqa horattaniitu? Ijoollee shan bicha. Umrii kana keessatti ijoollee shan jechuudha. Eeyyanii haadha irraa meeqa qabdan? hin qabu. Keessaa muta irraa ijoollee shan Akka silaa naagaluutu walgeeti. Xinaa sabaatti kecha. Ijoollee ilaalii shananuu namoota darbe firaashii irratti. Osuma haadha irraa illee hin qabne ijoollee shan argattan jechuudha. Laala maala biyya dhaadhaan darbii kecha asii gara samaraa kana deemneeti. Mangisi koloneli ayamaarami kufanii yeroo san gaafa galluu walga maratti darge ijoollee shan firaashii irratti ganama nuun qabu. Ijoollee shan yeroo tokko Kamagaa isheen argattu kee galma qabu. maal jettan? Kamagaa isheen argattu nan argeesin jedha. Kamagaa isheen argattu nan argee. Namni ifaajee xaaree baasii keessa seenee ijoollee tokko iyyuu argachuun baay'ee ulfaata. Isin xaarii tokko malee ijoollee shan argattan akkamiin gammanne guyyaa sana isinitti hin tolle? Maalan gammadaa ilma konan dha'e. Maaliif laatanii? Ilma sammuu firaashii irratti darbeeti. Ijoollee shanii firaashii irratti argee haadha manaa hin qabu yeroo mangistuun Hayilemaariyaam aangoorraa waan sanaa jechaadha. Yeroo baay'ee fuula hidhatanii ijoolleen shamarranii akka kanatti eenyu akka taatisi hin beekanii nan beekan jechuudha fuula isaanii dhufatanii gochoota bada wanta shamara miti dhiirarraan hin eegamne waan akkas akkasii kana hojjetan jechuudha kana mee waan isiin taatu laala. Jaalataan kee haabatu baalagee wayi. Nama akkana hin beekna eenyu akka ta'e YouTube barbaadanii eenyu akka ta'e adda baasuun isaa hin dhibu. Achi daa maal godhe? Mee qoy duuba si deesaa qoy. Laal dhukkubaa jiraa bara. Allah
baay'ee nama sodaachisa. Waan gaarii miti. Kabajamtoota jaallatanii turtu kenna akka afaan jirtan abdii qaba. Miki ebo disa tokko akaffalu disa nam tokko akaffalu walitti disa walirra rakkisina kaffali ka ara kaffali ani kaffala yiri jenne ma bitte jirani Turammo anatu kaffala boodammo herreegni guddaa ta'ee biyyannaan baadawee akka hubadhutti herreegni guddaadha wanti fayyadaman qarshii baay'ee ta'uu beekanii amma immoo an kaffalee ani daddarbaa jiran kun jechuun jara wanta jararra mul'atu osoo hin taane wanta hawaasa keessa jiru yeroo baay'ee namni herreega xixiqqaa kana hin daffara wanti xiqqoo kaffaluu kana namni hundinuu achirratti goota. Yeroo baay'ee daa'imman kana osoo hin taane namnummaan gurgurtaan namnummaa yaada galfatiyyu afaaniin wanta sana jedhamu yaadaan gara biraa lixee jira waan akkasii yeroo sin affeera. Muddi dommoqaa gaditti maali jennaani ishii sinumaa fadhiisa maal caffee gurraatti akkasitti beeyladoota illee waama namni baay'ee amalli kan kee gaarii taanaan nama barbaadee walii galuu dandeetta. Kanaaf inni sagalee isaan ittiin walii galan jechaadha. Namni nuyyuu namaa walii galuun dhibee yaa jira. Waan nama ajaa'ibu yeroo kana kaameraa kaasuun jechuun keessa nama kan ammoo fedhii nama hunda kaameraa kaasuun maal akka ta'e hin beeku. Baay'ee kan hoolaan kun itti kuffise nama guddaadha jaartiidha. Kan ajaa'ibe jechuun hoolaan isii kuffisuudha miti as keessatti wanta isin ittiin mul'isu kan ammoo isin ittiin barbaade. Yeroo hoolaan jaartii kana kuffisu kan dhaabatee kaameraa waraabu sun nama akkamiiti waan jedhudha. Yeroo suuraadhaan yeroo biraas ni fida. Yeroo fardi nama kuffise garaa isaa irra gadi jatu namni biraa ammoo dhaabatee yeroo suuraa kaasu kaarge jira. Kanaaf lubbuu namaa caalaa suuraa kaasu akka jaalannuudha as keessatti kan hubannu. Hundumaa waan beeknu. Laa ilaaha illallah. Milishaa fakkaata jibichi dhahee akka hin dhiite jedhama miti. Ini apa yang kesejar? Jarak malam. Malam kesejar aja. Jarraa meeqaffaa keessa jira jedhan jarraa 2000ffaa keessa jira. Bara 2014 bara 2013 kan jiran sana dhagee natti fakkaata gurbaa. Jarraa 2000ffaa jedhee jarraa 2000ffaa keessa jirra nun jedhe. Thank you bro. Obbo Shimee
Media OBN akkasitti yeroo ibsan dhageenya kanaaf media OBN akka isaanitti ibsan kana takka hubattan isiniin jechuu barbaada. Media boqqolloo, OBN media qamadii, OBN media qotiyyooti, OBN media bunaati. OBN media boqqolloo, OBN media qotiyyooti yoo barbaadan media sa'aati. Abbaan waan isaa maqaa itti baafate maqaa barbaade boggaafachuu danda'a. Media bineensaati soo jedhe mirga guutuu qabu. Kanaaf waan isaa abbatu eeggata barana. Kanaaf akkasitti hubattanii akka itti beektan jechuus ni barbaada. Asumaan wanta xiqqoo nama bohaarsitu nama bashannansiiftu guyyoo waaree yeroo akkasitti gaazexeessu dhageenya. Waqfaaleen qiliixamaan Hacaaluuf Teedi Afroo Isaayyaasiif Abiy Ahmad faamman tokko keessa yeroo jalqabaatiif wal argane Ab Teedi Afroo geerarsa Caaluutiin mootamee guntuutti niitii isa jala dhokaate. Guntuuta niitii isaa jalatti? Niitiin isaa guntuuta qabdi anka jedhe. Moo guntuuta moo abguyyoo bakka kanatti dhokate? Guntuuta moo bakka kanatti dhokate? Ab Teedi Afroo. Kanaaf guntuuta iduun taane jaartiin isaa guntuuta hin qabdu jaarteetti haadha ijoolleeti. Achitti dhokatee yoo jenne irra filatamaadha. Oh my God. Zannaacii tokko isinitti mul'isame. Kun akkuma argaa jirtan magaalaa Ameerikaa guddoo United Statesitti argama jechuudha. Dubaay dhaqeetiin amma dura guyyaa lama dura maal Dubaay dhaqeetiin anaaf mootummaan Dubaay wallollee tokko rakkoo qaba waldinnee mootummaan Ameerikaa Dubaay dinnitti narra bilbilee guddoon ol irra bilbilee jalaa kaasee bilbilee hundi fadhee manguddoo irratti ergee manguddoo akkasitti kana kanatanii maallaqa hanga fedhisiif kanaafatti nan jaanii akkasitti dhaqee kun ammoo hoteela Ameerikaa guddoo akkasitti argamaa jira. Hoteelli san maqaa isaa maal jaasa? Maal jaa? Hoteela sin beeknu irraafanne obbaa guddaanee gaafannaa addunyaa irra deemuuf siyaasa qabna biyya dhaqaa jettee yoo fetan komantii irra godhaa biyya feete isiniif dheenaachuu isinirraa waraabna. Amma waan inni hoteela keessa jiruuf hin mul'atu mana keessatti waraabu jira. Dukkana fuulli fayyadee na mul'atu obbaa itti dheene ga'a. Akkasumas jaallatamtoota furtuuta kenna wanti guyyaa har'aa qopheessee walitti qabee isinii fide kan hangammaa na hordofaa turtan kana yeroo ta'an ammoo viidiyoowwan akka kanaa bashannansiisuuf bohaarsoo barnoota sirraa argannu ittiinis bashannannu qabadhee isinii kan dhufu ta'a. Isinis ammootuyyuu karaa lakkoofsa bilbilaa kootiin teelegiraamii irratti haa ta'u waasaap irratti viidiyoowwan bashannansiisuuf bohaarsoo akka kanaa yoo isin bira jiraate akka asitti finnee waliin laallu wajjin bashannannuu fi itti bohaarru gama koo kana erga asii riyaatti irratti goona jechaadha. Waliin laallaa wajjin bashannanaa even viidiyoo qofa osoo hin taane suuraa haa ta'u wantoota bashannansiisuuf bohaarsoo ta'an wantoota nama dinqan waan akkasii kanneen gama keessaniis yoo isin bira jiraate gama kootti ergaati asii riyaatti irratti goona isiniin jechuu barbaada. Gama kootiinis immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa walitti funaane akkasumas mootuyyuu haasawwan gurguddaa garaagaraa keessaa muree fi kootichi lafarratti laalee kan waraabe kan walitti qabe hedduudha kan jiru waan ta'eef asitti finnee kan waliin laalu wajjin bashannanu wajjin bohaartaa yeroo kanatti nu biratti yeroon waqtiin ganna ni rooba ni qorra akka ajaa'ibaatti kanaaf akkasitti dadachaafne uffanne malee mana keessa yookaan hattuun jiraate miti kan jalaa dhiyeessinu ni qorra dhiyeessuudhaaf isiniin jechuu barbaada. Waan hordoftan galatoomaa galanii keessa dachaadhaa viidiyoo biraatiin hamma walitti dhuftu nagaan nuuf turaa nageenya keenya bakka isin qaqqabu irra deebi'uun ammas roon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanel kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa odeeffannoowwan garaagaraa hedduudha kana sirraa argachuu dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kanaan alattis yookaan immoo odeeffannoo kanaan alattis haala jireenya keenyaatiin kan wal qabate ijaarsa manaa yookaan immoo ijaarsa dallaa haa ta'u dizaayina barbaadaniin gama kootiin ani ta'u fi kiyya isin ijaaruu osoo hin taane wantas biraatti gochuu qabdan yeroo baay'ee irra deddeebiitiin dubbadhee jira. An gama kootiin ogeessa dizaayinaraatii fi herreegaati. Kanaaf dizaayinii fi herreega isin barbaadan isin hojjedhee isin dhiyeessuu ni danda'a. Gama keessaniin ammoo ogeessa isin ijaaruu fi keessanii kan barbaadatan ta'an namoonni iddoo an jirutti ijaarachuu barbaadan yookaan naannawaa an jirutti ijaarachuu barbaadan ammoo ogeessota jiran keessaa isin barbaadee isin dhiyeessuu ni danda'a isin jechuu barbaada. Kanaan alatti meeshaalee biyya keenya keessatti argaman bitachuu fi yookaan ammoo gurgurachuus namoonni barbaadan gara
YouTube channel keenyaatiin beeksifachuus yoo barbaadan kaffaltii tokkoon ala viidiyoo waraabna asirratti kan isin dhiyeessinu taasisanii jechuu barbaada. Kanaaf waan notoonni galatooma galanii keessan dachara viidiyoon guyyaa har'aa qopheessinu fi kan hanga ammaa kana hordofaa turtan waan ta'eef nageenya kenna kun jedhu. Qaqqabu baay'ee.